manaamni an argi tokko akka jirtanitti akka guutuu biyya keessa jirtaniititti akka gurupii keessa jirtaniititti dhaamsa kiyya kana rabbiif jedhee rabbii fi oromummaa fi laa ilaaha illallah funyoo shahaadateeyni saniin isin qabe sagalee tiyya bakka jirtanitti waan ilmaan oromoo gurupii ilmaan oromoo irra jirtutti sheerii naa godha. Hacaaluun natti dhufee eda manaaban yoo natti dhufu bakka adii iftuu wayii keessa jira, bakka bareedduu wayii keessa jira. Anaa bareedduu taatee isinitti hin callamaayini ilmaan oromoo an ifaa keessa jira isinitti callameessuuf dhufani akka isinitti hin callamuun anatu isinii ibsaa ifaa kana akka baatan kanaan dhiiga kiyyas naa baasa. Dhiiga kiyyas naa baasa wallahi rabbina itti shaahida obboleeyyanti. Natta sin deemina oromoon kun guutuun akka waayoo sirba isaa kana itti achi yaa'anii istoodiyemii keessatti itti yaa'anii kanatti natta sin deemina jedhe ilmaan oromoo kan ofirraa dhoorgaa Caalu. Ilmaan oromoo kana guutuu ofirraa dhoorga waan addunyaarra jiru kana waan ofirraa dhoorga. Mara yoo ofirraa dhoorgu natta sin deemina callamaa isinitti buusuu hedani yoo isin galtanii deettan ganaa dukkanti isinirraan bariin isinitti dhufti yoo akkanaan itti fuftan akka anaa ifta kanatti isinii ifu kaate akka baatan kana alaa hin deebi'ina itti jabaadhaa antareen deebi'u isinitti dukkaneessuu hedani akka isinitti hin dukkaneefne anaa iftee isinitti hin dukkanaayine isinillee akka iftu abdii qaba jedheetiniin ilmaan oromoota addunyaarra jirtu yoo ati naan himin waa'ini sitti halaalu naan jedhe wallahi azaana rabbiiti keessaa na rifachiise waa'ini sitti halaalu yoo inni jedhu Allahu akbarii dhagee keessaa baannanee ka'e rabbinatti argaa bakka jirtanitti sagalee tiyyatan waan islaama ta'erra waan qeesota oromoo ta'erra rabbi isinitti halaalu gumaa isallee rabbi haa baasu. Callamatti deemaa jirtanii callamaa kana yoo manatti ol dachaatan isinitti callamaa heddii akka isinitti hin callamoofne ifatti deemaa jirtanii fuuldurri keessan ifa akka baatan kanaan alaan galina itti jabaadhaa galmaan naagayaa bakkee an irraa kufe jedhee Hacaaluun dhaabate. Hacaaluun manaa bannatti dhaamatee dhaamsa san rabbiin irratti na gaafata. Kinoo isiniin ga'e bakka jirtanitti waliin gaya amaanaa isinitti haa taatu rabbiin isallee akkuma ibsatti isumatu nama ifaadha itti haa tolchu ilmaan oromootillee ta cinqii jirtullee cinqii nu baasee ifatti nu haa baasu sababaa isaatini nu ifatti ba'uu kaane anaan ifatti baatanii jabaadhaa itti fufaa jedheeni amaanaa isinitti haa taatu sagaleetii bakka jirtanitti sheer godhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.